addunyaa tanarratti wanti hafu hin jiru. Hundinuu dhabamuuf deema. Kullu man calayhaa faan. Jireenya dhumattuu tanarra teennee jireenya burii kan hin dhumanne, kan duuti hin jirre, kan ofii ifaajan malee kan biroo hin arganne jiraachuuf har'a carraaqaa jirra. Jireenya lafaa kanarratti moggaasni garagaraa nuuf mogga'ee jira. Doktor, saayintist, injiinar, pirofeesar, ustaaz, maqaawwan hedduu moggaafannee harkaa qabna. Jireenya boriitiif hoo jireenya akhiraa, jireenya dulmiin tokkollee, miidhaan tokkollee keessa hin jirre. Guyyaa saniif hoo maqaan keenya maal ta'a laata? Warra guyyaa soomee halkan rabbiif dhaabbatu ta'a moo